Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS kan daawwachaa jirtan televezyiinii OBS qophiin kun immoo qophii addaati. Qophii addaa kanaanii barreessaa fi atileet Raajaan Waggaarii wajjin argamna. Raajaan mudannoolee fi muuxannoo nama barsiisan hedduu qaba inneeti kan isiniif dhiyeessine. Seenaa isaarraa waa hedduu barattu jedheen abdadha. Raajaan yeroo kee irraa aarsaa gootee asitti nu argamte keessumaa ta'uu asitti yaada nu dhiyeessuuf nu kennuudhaaf asitti argamu keetti fudhaa galatoomsi jenna. Ulfaadha sunillee yaafattanii miidiyaa keessanitti naaf yeroo keessaniif galata qabdu. Ayyee galatoomi. Mee Raajaan atileetiidha moo barreessaadha moo maal jennee si waamna? Ammatti lamaasaa keessatti illee qooda baachaa jira. Kanuma sitti tolleen hawaamuu dandeessa. Egaa kun lamaanuu kennaa yookiin immoo waan hojii keetiin argatte waan ta'eef lamaanuu waamuun dirqama. Atileetii fi barreessaa eegulees waamuun dirqama. Egaa galatoomi. Mee waan muuxannoo jireenya keerraa keessumaayyuu waan dhalootaaf guddina irraa xiqqoo waa kaasnu. Haa ta'u rakkoon qabu. Guddinni koo magaalaa Naqamteettidha. Kanan dhaladhee godina Wallagga Ba'aa Aanaa Harool immoo ganda Jorgaa Guddinaa jedhamuttidha. Gara Naqamtee kanan dhufee fi carraa barnootaa barbaachadha. Rakkoo duuti maatii keenya seeneen carraa barnootaadhaaf haalli waan naa mijachuu dideef gara magaalaa Naqamtee dhufee jechuudha. Sana dura yeroo dararamaa baay'eetu ture egaa yeroo maatiin du'aan nurraatii boqotanii. Maaltu ta'e mudannoo akkamiiti? Maatiin keenya maatii qote bulaa warra qoroo warra abbaa lafaa warra guddaa turanii. Warra namaaf kennu warra nama nyaachisu warra guddaa turan. Kanumaanutu jiru haati keenya nurraatii boqottee nurraatii miidhamtee duute. Sanaan wal qabatee cuuroo baay'eetu godaannisa baay'eetu mana keenya seene. Isheen gaafa nurraatii duutu abbaan keenya hin jiru hin turre. Carraa hojii kan biraa dhangaa biraa warra waan caaluuf saalixii qonna gara gammoojjii deemee ture. Inni qeen ture. Abbaan keenya qeen ture. Haati keenya nu dhiistee goddaamtee yookiin boqotte. Yeroo sana dubara hin qabnu maatiin keenya dhiira duwwaadha. Yeroo sanatti qotamee dhangaanutu jirullee nyaachuuf dhuguufutu jirullee dubarri hin jirtu taanaani baay'ee rakkisaadha. Akka ammaa kana miti yeroo sanatti keessumaatii gara baadiyyaatti elmachuun tolfachuun waxeeffachuun dhiirarraatii safuudha. Ulfaata mana barnootaa keessatti ittiin arrabsamta ture. Kanumaanii maatiin keenya hin bittinnaani. Ijoolleen obboleeyyan keetis ijoolleen obbolaan kooti mana namaatti darabaa kennamanii ni ramani. Qeen keenya hin one. Qeen kaleessa guddaa ture hin one. Abbaan koo yeroon ga'ee jennaani daandiirraatii nagaadhuma nama gaafatee qeen immoo akkamidha biyya akkamidha nagaadha miti jedheedhuma diingatuma isaa nama dubbisee isaa booddee nagaadha intala dhibbisee illee ishee magaala dheertu tokkotu du'e malee kaan nagaa madhaadha. Namni suni yeroo isaan gaafatan isaan haadha warraa isaanii ta'uun beekanii akkasitti itti mani nama. Akka kanatti itti mani yeroo sana dhagaa abbaan koof wallaalee sammuun isaan darbe yeroo sana hin maraate. Gaafa maraatu namoonni harka isaa hidhanii baatanii qee fidan. Gaafa qee dhufu haati koon jirtu duuteetti ijoolleen isaa dhiiraa bittinnaaniiru mana namaa darabaa kennamaniiru hiramaniiru galii mana namaa ta'aniiru. Anaa fi obboleessa keenya hangafa dhugaasaa Waggaarii jedhamu qofatu ture. Qee jechuudha. Qeetti kanamne. Inni barnoota barata. Anis akkasuma jalqabeera. Garuu hanga kan isaa miti. Isaa booddee dhufee yeroo murtaa'e erga ciisee xinnoo sammuun isaa namoonni tiriit godhanii booddee sammuutti deebi'ee of bare. Isaa booda mana jala naanna'ee boo'ee egaa beektaa yeroo sana
dhibboo sin arga jedheen dhufee waggaa geera beektaa argaa. Waggaa ga'an isaan achi deemanii saliixa qotuu gammoojjiitti deemanii. Eeyyee. Waan taateen kun hanga ta'e kana uuman qabanii boodarra dhaga'anii jechuudha. Eeyyee boodarra dhaga'anii sin arga jedheen dhufee duutee na eegdee jiraa kee yaadeen dhufee jedhanii mana jala naanna'anii bu'anii hirmii baafatanii jechuudha. Isa booddee kanumaan utuu jirru haati keenya duutee torban lamatti obboleessi keenya inni hangafni guutummaa keenya inni mataan na dhukkubadhee ciiseedhuma du'eennis. Inni gaafa du'u ammas gadda biraa abbaa kootti ta'ee maatii keenya gaddee akkasii seenee baay'ee of dadhabe jechuudha abbaan koo. Baay'ee jiinesiidha obboleessi keenya sun dhugaasaan barnootatti baay'ee taalentidiidha. Amanamaadha, kennaa addaa qaba barnootatti akka aanaatti akka magaalaa sanaatti adda duree ture. Sanumaani isa of biraa dhabne haadha keenyas hin dhabne hamileen nu bu'e jechuudha. Dukkana guddaa ture egaa hin bariyaan seena ijoolleen keenya faffaca'anii qeen keenya honee ana takkittiitti qeettafe. Isaa booddee mucaa koo qoonqoo duutaa namni hojjetee siilaatu hin jiruuti ganda namaa yoo dhaquu baatte illee daadaa kee bira yeroo deddeeminaan jedhe abbaan koo gara daadaa kootti na kenne obboleetti haadha kootiitti. Ishee bira yeroon jirutti achuma tooruma sana jiru tooruma mandara gama gamanadha. Isa booddee abbaan koo walii gadi deddeebi'ee namarraa nama dubbisaadhuma maal jecha inni kaan manumatti isa dubbisaadhuma xinnoo ture. Isaa booddee harka namaa ilaaluu jalqabe. Kaleessa namni guddaan qeen guddaan diigamee abbaan koo harka namaa ilaaluutti deebi'e. Baay'ee xiqqoo yoon ta'e illee baay'ee garaan koo nama daa ture yeroo inni salaalu baay'ee tokko. Isaa booddee manni keenya fardeen ollaa gaangoliin saawwan nama mataatiin diddiiguu keessa bubbuluu jalqaban. Isaa booddee natti dhaga'amee kottuu ani sima biran jiraatii wajjinumaan jiraanna mana keenya keessaan jedheeni. Abbaa kootiin jechaadha. Innaa abbaan kun deebi'ee isaa booddee lama taane mana keessa turre. Sana boodatti abbaa koo ilmi waasuun jalqabe. Harki koo danda'ee mucha saawwaniin ilmu ture jechuun enerjii guddaan qabuun ture ijoollee waan hin ta'eef akkuma isaatti suuta jedhee jabboon akkasumatti hodhu isaan duwwaaf ta'urradeen mucha ishee gadi luugee waan xiqqoo keessaa baasee walitti qabeen abbaa koo baasan ture. Isa booddee kana duwwaa miti ammas wanti nyaatamu dirqama jira. Gaafii na koofna tuma dhangaan mana keessa jiru bilcheessuun inni ulfaata dirqama buluudhaa fi na koofna gaafii immoo naffeella akkasumatu jedhu gaafanne nu nuffisiisu biddeen ijaan argaa gaafa dhabnu daakuuttiin ka'e ofii koo obcirratti daakuuttiin ka'e qommoo kan jedhamu qommoon tokko kana tokkoon caalu qommoo obcirratti naqeen majiitiin nan daaka jilbeenfadhee dhagaa irratti nan daaka sana kan godhu dubartoota baay'ee enerjeetikii ta'anii warra gurguddoo gizuufii warra ta'an yookiin immoo baay'ee guddoo warra ta'an humna qaban malee dubartootumtuu warri dubartootatti ulfaata. Isa godheen qommoo tokko dabarsee ka'ee naaf hin bullaa'u. Ammas isa irra deebi'ee al shan al ja'a ergan irra deebi'ee booddee xiqqoo akkanaa daalachaa'u taati. Isa
akkuma akkasaatti walitti qabee tusseen gaattiin abbaa koo nyaachiseen yerootti dabarsaan ture. Guyyaa gara guyyaatti akkasiin dabarsaan ture. Maatiin kaleessa dhufanii maatii keenya bira warri kaleessa firoonni naannoon dhufanii nyaatan dhuganii nugatan. Obbolaan koo barsiisuu utuu hin taane ergachuutti ka'anii kan isaanii barsiifatu. Kan keenya maal ta'anii ijoolleen kaleessa qananii turanii ergamtuu galii mana namaa ta'ani. Isaa booddee baay'ee garaan koo naaraa yeroo saawwan dhalanii silga ishee ilmee walitti qabeen daakuu kana daakeen akkuma isin jedhe kana wabci irratti majiidhaan daakee irra deddeebi'ee daakaa waan kiiloo 3 hin taane 4 hin taane guyyaa guutuun daakaa oola. Dhumarratti walitti qabeeni gaafa silga horiin keenyaa sana akkuma dubartiitti walitti coreen dhaqeen obbolaan koo mana namaa jiran sana waaman. Obbolaan koo mana namaa jiran sana dhaqee waameen adii isaa jedhu aan itittuu kana baay'ee si marara beekta nyaata gaarii dhadhamu keessaa qabaanee qofaan fayyadamnu dhaqee isaanii fida. Waan isaan nyaatan natti hin fakkaatu. Mana namaa kanatti baay'ee akka isaan ergamanii qoraatti irra akka isaan darbaa qoreerraa qoreetti darbaa akka isaan oolanii natti mul'ata. Fideen iddoo tokko teenye walitti naannofne nyaanneetu haasofnee hin deemu ga'a. Utuman akkas jedhu naannoonis na gaggaafatu abbaa koo jalaati. Abbaa kee jala teessee maal sii godha sa'a sii laannaatu kottuuti horii nuu tiksii jedhu akkuma obbolaan kooti. Firootumatu akkasidha si barsiisna naan hin jedhan ani immoo barachuun barbaada ati koo barnoota keetti cimuu qabdaa ati nama sammuu qabudha waan ta'eef akka obboleessa kee saangafaat naa ta'uu qabdaa dandeettii guddaan si keessatti argaa naan jechaa turte yeroo jirtu eeyyatuun boqotiin wayita lubbuun jirtu jechuudha. Waan na keessa jiruu fi dirqama waan isheen jette sana akka waan isheen na bira jirtuutti barachuun qaba kan jedhuun murteesse. Kanaafi obboleessi koo tokko jira kan haadhaan gargarii kan taane tokko abbaa koo isatti dhiiseen qeedhaa ba'e. Horii isiniin tiksaa na barsiistu yoo taataniin jechaa ture. Garuu horii siilaanna malee sa'a siilaanna waggaatti sa'a tokko nuu tiksinaan sa'a tokko siilaanna malee mana barnootaas hin gashinu naan jedha. Mana barnootaa dhaqxe horii tiksuun waan hin jirree fi sa'aatii isaan horii tiksituuf waan hin qabneef sanaaf jedhaniiti isaan. Isaa booddee gara magaalaa Haroo Limmuu jedhamuun deeme. Magaalaa sana deemeen maatii musliimaadha. Isaan na quunname akka carraa ta'e. Shayii gurguru baay'ee gabaa qabu isaan bira deemeen shayii nama hojjechiifattanii hin barbaadduun jedheen eeyyeen barbaannaan garuu barachuun barbaada shiiftii isiniif hojjedheen shiiftii baradhaan jedhe haa ta'u tolee qarshii 60 siilaan hojjetteedhan qarshii 60 siif herregna shiiftii baratta yoo ta'e immoo akkasuma walakkaa siilaannee walakkaatti immoo barattanaan jedhan. Ay qarshiin barbaadu barumsuma barachaan isin gargaara shayii isinii gurguraan jedhan. Tolinaan jedhanii si ajaa'iba gaa mannaadhaaf abbaa ofiillee akka kana namatti mijatu. Baay'ee na amanu haqqii namaa jedhu maatii musliimaati baay'ee na jaallatu. Ijoollee isaaniitti yoo waan akka saambusaa waan akka buskutii kana waan akka shayii kana lakkaanii yoo kennanillee anatti safaraan hin kennan. Baay'ee na amanu. Sababa isaan na amaniif jedhee anis baay'een of eeggadhaaf. Isa booddee barumsa koottan fufee aanaa sanatti barumsa kanaan baay'een beekame. Uummanni naannoon sun barattoonni galanii haadha isaanii abbaa isaaniitti himuu mucaa akkasii jira jedhu warri kaan immoo kutaa 8 gad deebite mucaan kun malee akkasitti ijoolleen akkasii kanan hojjettu. Atiikiidhaaf barnoota kee cimteetti dhuftee? Eeyyee akkasumaan jedhu baay'ee na dinqisiifatu gaafa sana hamilee naa ta'a dhufe. Hamilee naa ta'a dhufe
yeroon excessiidha akka garaa koottan dubbisaa akka garaa kootti freedomii guddaan qaban ture. Isaan booddee utuma akkasiin jiru namni ta'ee Finfinneetti barataa daandii siinoo tiraakii isa guddaa kana oofa beektaa daandiitti ijaarame yeroo sanachi. Finfinneettiin si barsiisaa maatiin achi qabaa barnoonni qulqullina qabusi kan aanaa kanaa caalaa achitu caalaa waan ta'eef si fudhadheen galaa haadha koo biran si geessa haadha kootti si kenna ishee bira namni tokkollee hin jiru ijoolleen obboloonni korri xixiqqoo biraa deemaniiru of danda'anii qofaa ishee jirtii naan jedhe. Naan jedhee achiiti yaada kana naa kaasee na sossobe isaa booddee tole jedheen isa faana walii galee mana barnootaati waraqaa gaggeessituu baafadhe. Kutaa meeqa gaa xumurte achitti? Achitti kutaa 4 xumure. Isa xumureen kutaa 4 xumuree gara 5tti waraqaa sana baafadhe isa duukaan ka'e. Gaafan ka'uu laaqanatu nyaachuuf jennu Naqamte keessatti walirraa adda baane. Namicha wajjin. Naqamtetti walirraati adda baane biyyan beeku nama bilbila waliin qabnu bilbila waliin qabnu ansilattuu bilbilan fayyadamu firan qaboon achiiti naman beeku maallaqan qabu kanani qabu waraqaa gaggeessituu koo qofadha. Isa booddee baay'een rakkadhe egaa baay'een dararame. Achitti haftee namichas deebitee argachuu hin dandeenye addaan miliqxan jechuudha achitti. Eeyyee addaan baane isa booddee gara deebii waan hin qabneef daandiirra buluuttan ka'e. Magaalaa Naqamteeni naannoo mana murtii fuuldura na yaadadha achi daandiirra ciisee. Dookumentii kee kam goota? Peestaaliitiin hin xaxee na harkuma jira. Dadachaasima namooti immoo agarsiistee waan akkasii jettee nu hubachiistu? Egaa yaadni sunis naaf hin dhufne darbee immoo namni kunis waan na hubatu natti hin fakkaanne maaliifi namni kaase shakka ijoollee xixiqqoo warra jalaa baddee yookiin immoo hattuudha jedhaa yookiin maal jedha mitiire ijuma san sun waan natti mul'atuu fi namoota haasofsiisuu fi yeroo isin arganne isaa booddee daandiirra buluufan dirqame jechuudha. Bokkaa yeroo kamillee roobeen beekne halkan sana narratti caame. Haaluma teessuma nama irratti diiduma sharaa wayii tokko jirti sharitti halka guyyaa buna jalatti danfisaa oolanii galgala gaafan jala ciisu sharitti bubbeen irraa kaase achitti natti caame. Yeroo natti caame sana bakka ganama isaa yeroon ka'u dubbachuu hin danda'u agabuun jira agabuun bulee kaleessa sallaaqana nyaadhedha afaan koo warreeba naroommaa haduun ba'usi na keessaa ba'uu hin dandeenye qorre kanumaan utuu hin jiru mucaan ta'ee haadha qabeenyaa magaalaan Naqamtee tokko jirti amma maqaa ishee dhabuudhaa yoonni dhiisellee mucaan kuni naannoo sana jiran fuuldura sana jira ba'aa baata na argii san walladhu na argiitu ciree naa bitee maal naa bitee na wajjin haasa'ee hin boo'e gaafa nan itti himu qabxii koo gaafa laalu qabxiin koo dhibbadha waan muraasatu 99-98 qofadha akkas waan lama yookiin tokko kan hin caalle isa laaliin boo'ee waan jirutti himee ani ba'aan baadhaa eegumsa mana namaa keessanii eegumsa bulaafini baadheen jiraadha waan asii godhu hin qabu silaatuun mana qabatee bira si kaayanii barnoota keetti fufta turte jedheetu haadha qabeenyaa tokko isheetiin wal naquunnamsise ishee bira nageesse mucaan kun qaxalee akkasii ture nama hojii walirraa adda ba'anii haadhammoo hin qabu jedhe natti himeera akkam wayya hojii si gargaaraa hin barsiistuu naan jedhee gaafate. Akkas taanaan gaariidha maarreen nama baratudha taanaan naan jettee haadha ishee bira nageessite. Naannoo bakkee jaamaadha manni isaanii Naqamte keessaa manni haadha isheeti. Isaa booddee achi nageessitee yuunifoormii naa baqaqsitee baay'ee nama gaariidha isheen dabtara hundumaa naa bittee barnoota akka ni galu maatii isheetti himte.
barnootan galee gaafan barnoota galee jedhu isaan faana olii galuu dadhabne. Dararamni achitti argee hangarraallee rakkinoota bu'aa bahii nama dabarse keessatti godaannisaa amma sanatti ta'e hin argine. Nyaachuuf dhuguu koon lakkoofti haati isaanii sun. Na bira teessee muraa lama natti kennite yookiin muraa tokko natti kennite suuta jedhii nyaadhu naan jette. Xixiqqeessi nyaadhu naan jette. Na ifatti. Saawwanan tiksaa akka san baadiyyaadhaa dhiyeessee dhufe sana isatti naa baase. Barnootaa dhufee beelofteettaa dheebotteettatu naan hin jedhin dafiddoo saawwanii deemi naan jette. Saawwan ilmatti saawwan kana baay'ee jaallatti. Achin deema. Achi gaafan deemee horii fidu garaa horii ilaalti. Horiin kun hin quufne eessa ooshite eessa geessite sababa kee aannan dhibee saa ilmitee yoo qabee yookiin qodaan xiqqaa qodaa guutuu baate sababa keeti kun hundiyyuu naan jette. Dararamni sun natti baay'ate egaa lafa lixuun dhabe. Barnootan barbaadu argachaan jira barnoota barachaan jira dhiisee yoon deeme barnoota sanan dhaba natti fakkaate yoon nan deema immoo garan deemu hin qabu naman itti maddu hin qabu sabooda yeroo tokko nama wayii bilbila mooraa mashee keessaa kadhadheen eessuma keeti namni naan jechaa yeroo ijoollummaa natti himan natti himaa iddoo akkasii jira eessuma keetii karaadha keetii firadha nama guddaadha har'aa namni naan jedhan tokko tureera. Isa booddee isattan bilbiladhe. Isa sammuutti qabattee kan isaa sammuuttan qaba. Isa booddee isatti bilbileen ani intala baloo baluuti. Magaalaa Naqamteen jira mana namaan jira baay'ee rakkadhee immoo jira ati immoo eessuma keetii inni naan jedhanii jennaanin naman itti madhu naman itti bilbiladhu waan hin qabneefini sitti bilbiladhe hin jedheen. Isa booddee baay'een gadda ani Finfinneen jira garuu as dhuftee barachuu fi barnoota barbaaduu kee baay'ee jaalladheera garuu afaan Amaariffaa hin dandeessu nama wajjin waliif hin galtu. Kanaaf achumatti illee si deeggara waan malee gara kana si fiduuni si rakkina sitti dabala anatti illee akkuma kanaa naan jedhe. Naan jedhee qarshii 150 naaf erge. Qarshii 150 gaafanne naaf ergu baay'een gammade. Baay'een gammadee dhugaan seenee isaa booddee qarshittii sana na beelessiti siin jedhee ragaa dubartiin sun baay'ee na beelessiti. Jireenyi dhibee miti mana isaaniiti. Dhadhaan akka bishaanidha. Horiin jira. Intalli isaanii immoo haadha qabeenyaa waan taateef rakkinni tokko illee hin jiru mana sana. Garuu akkuma siin jedhee nyaanni koo akka qorichaatti. Isaa booddee nan beelaa yeroo hundumaa barumsa deemtee miti akkasitti iyyuu mana namaa gaafa teessummoo nyaatteeyyuu si beelessa utuu nyaatiin mitiiti. Isaa booddee qarshii 150 sana qusadhee buskutii ittiin bitachuuttan ka'e. Hamsaadha buskutiin hamsaa jechuun saantima 50. Saantima 50dha. Isaa booddee guyyaa 2-3 natti fakkaataa qarshii 2 keessaa balleesse. Qarshii 2 keessaa balleesseen qarshii 100 fi qarshii 48 kiisii keessa yoon kaayane jalaa bada jedheen kana hureen karaa qulfii nuraa kana hureen mudhii kana keessa kaawwadhe. Isa keessa kaawwadhee galgala iddoon ani ciisutti uffata baafadhe immoo rafa yeroo baay'ee uffata uffadhee rafuun jaalladhu guyyaatti nan jooraa oola waan ta'eef halkanis ofirra bushu. Isa fuutee kiisii koo sakattaatee gaafachi keessaa giiphii koo keessaa waan tokkollee dhabdu qaqqabdeetti jajjabaannaan qarshii ta'uusaa barte. Isa booddee karaa manni ni geesshi dhaabbattee akkasitti luugdee qarshii sana keessaa baastee fudhatte. Dubartiin sun. Isa booddee ganama ka'ee maaliif fuute maallaqa koo kiisii koo keessaa gaafa nani jedhu maal gooti warqee qabdi warqee gurraa fi mormaa. Warqee sana dhoksitee warqee kootu badee
intala mana kana keessa jirtu duukaa walii galtanii warqii koo gurgurattanii naan jette. Kanaaf jettee jaarsatti himte. Abbaa manaa isheetti himte. Inni nama gaarii ture ijuma giddu galeessaan na ilaala diina natti ta'e gaafa isheen sanatti himtu. Amma gaa waan irratti na qabattu dhabde beektaa maallaqni gama koo hin dhufu waa bitettee natti laattu kana godhin jettu maallaqa hojii waliin arginu. Kanaaf dirqama maal jechuu qabdire warqii koo badechuu qabdi bitire. Achi jaarsi galgalaaf ganama warqee fidinaan jedhe na doorsisa. Warqee fidinaan jedhe na doorsisa. Intalli mana isaanii akkuma kana teessee biddeen tolchituuf horii elmituufis jirti. Ishees akkasuma jaarsin doorsisa. Dhumarra hundumaa ol natti ta'e. Guyyaa tokko nu dhoksitee gurratti kaawwattee mormatti kaawwattee waldaa dhattee waldaatiitu deebitu horii ofiin irratti arge warqee koo badeettee nati manaatii abidda nutti qabsiistu warqee miti kan sirraa kun warqee kee mitiin jedhe afaan kee narraa qabettee na bira dabarte. Sabooda nanaarii baay'een bu'e akka malee jechuudha. Maqaa akkasiin namnis na dhaheen beeku yeroo ijoollummaa kootis kaases hanga guyyaa sanaatti jechuudha maqaa hannaatiin. Sabooddee intala sanattis nan himee akka kanatti bilbileen intala isheetti hime. Akkas gootee maallaqa kiisii koo keessaa fudhattee jennaan maaliif isheetti hin laadhanne ati gaafa maallaqni siif ergame kana ishee bira maaf hin kaawwattuu naan jette. Maal kiisiin koo maallaqa xiqqoon manaa baachuu dadhabiituun isheetti kennaa kontorbaandii maaliidha kuniin jedheeni kanaafidha isheenii baay'ee haardiidha maazariin keenya akkas naan jette. Sabooddee na waaman ofitti dabtarii lakkaa'anii dabtarii fidinaan jedhanii dabtarii ittiin geessee lakkaa'anii inni irra ta'e naan jedhanii mana baluufaa jiran jedhe ijoollee narraa argifatanii ittiin hojii manaarraa hojjetan dhaqee fidinaan jedhan. Dhaqee ijoollee wajjiniin barannee mana isaanii hiyyaafadhee dhaqeen dabtarii sana fide kitaabas fidedhan kitaaba lakkaa'anii narraa fuudhan yuunifoormii baasedhan yuunifoormii ittiin kenne deeminaan jedhan. Waan hunda narraa fuudhanii ani kana natti hin fakkaanne egaa silaatii ilaali yaaddee ijoollee wajjin mana barumsaa duwwaatti wal beektu deemtee mana isaanii yaafachuu safara isaanii duwwaan dhagaan ture malee mana isaanii hin beeku. Mana isaanii ijoollummanis jira waan ta'eef yaadni isaan kana na godhu itti yaadne. Akka kanatti gaa achiin ba'e. Achii ba'een nama Zalaalam Tasammaa jedhamu tokko teenisii baratuun tapha teenisiituun dhaabbadhe ilaaluu bokkaan roobee sabooddee teenisii ol gaggashaa jira. Maallaqa lafa bu'ee jiru wayiin arge. Maallaqa sana lafatti argee